Paartileen siyaasaa naannoo garagaraa keessatti kaka'umsa addaatiin ka'aa jiran hooggansa Abiyyi Ahmad jeequudhaaf kan ta'uun isaanii hubatame. Paartileen siyaasaa kunneen fakkeenya biyya keenya keessatti mul'ataa jiru kana cabsuudhaan mirga hin taane kennuudhaaf aangoo abbaa irrummaa mul'ifachuudhaaf deemaa jiraachuun isaanii irratti rakka'ee jira. Kanaafuu uummanni Itoophiyaa keessatti argamu hundi isaaniitu sabaaf sablammii hundaa ija tokkoon ilaalla jechuudhaan Abiyyi Ahmad kan ol ka'ee tokkummaa ijaaree imalaa jiru kana akkan cabsina jechuudhaan paartilee adda addaa ijaaranii naannolee garagaraa keessatti mudamaa fi dirqamaan akka aangoo qabatan ta'uudhaaf deemaa jiru. Feeggannaa addaa kan taasisanii fi Abiyyi Ahmadiin feeggannoo isaan taasisan kanarratti uummanni Itoophiyaa hundi isaaniitu ijaaf gurraa ta'uudhaan akka faana imalan jenna. Qeerroof qarreen biyyoota garagaraa keessatti argamtanii feesbuukaa gubbaa ol ba'uudhaan akka jecha qeeqaa takkas hin dubbanne dhaamsa addaa asumaan isiniif dabarsa. Qeerroof qarreen biyyoota garagaraa keessatti argamtan yaadaan kan jajjabeessitanii fi Abiyyi Ahmad akkaan jallannuu fi aangoo isaanii kanarratti tokkummaa isaan ijaaran kanarratti harka ol qabnee akka imalluu fi jibbaa xiqqeessa of keessaa dhabamsiifnu jenna. Nuti sabaaf sablammii kamuunu ija tokkoon kan laalluu fi uummanni Oromoo gara bal'inna isaatiin kaleessaasiin ga'ee har'as nuti ijuma tokkoon laallaa jechuudhaan akka dubbannu. Qeeqa addaa kan kaafnuu fi mormii addaa kan geggeessitan Oromummaa fi sabaa fi sablammummaa keessatti qeeqa addaa akka hin kaafnee fi humnoota jiru hundaanuu akka wal bira dhaabbannu asumaan isin beeksisaa oduun zaatii kanaaf qabadhee dhufe kanuma hanga oduu biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.